hagi at nama jaaru dandeettu hagu fi jaaramtu qof hagi at wanamatti mu dandeettu hagu fi dhageettu qof hagi at nam wabeessisu dandeettu hagu fi beettu qof nam qajeelchi wadubbisun ta'in qajeelchite wan barreessa nama cufirraa waan baradhu qaba nama cufirraa maal ta'e barad nama tolcheette waan simmal keessan seen na qofa beekan jedhin waan atin beenne namni hedduu waan beeku qaba yoo waaqayyo si yaamin theology baratteef lallabaan taatu Woyyuu Holistic Media. Jalatamtoota daawwattoota Woyyuu Holistic Media sagantaan gaaffiif deebii hojjetaa wangeelaa Tsagga Aab Baqqalaa waliin taasisnu kutaan itti aanee jiru akkasitti isiniif dhiyaata waliin tura. Woyyuu Holistic Media. Hojjetaa wangeelaa Tsagga Aab Baqqalaa gara tajaajila hojii afuuraa kanatti fuuli yookaan immoo yeroo guutuu na toon dhufeen duratti barumsa seekulaarii dabalataan immoo yuunivarsiitii galanii akka baratan seenaan keessan immoo in dubbata. Barumsi sun maal ture maal baratanii achumaan immoo akkamitti immoo gara tajaajila kanaatti immoo gara tajaajila barreessuttis gara tajaajila wangeelaa yeroo guutuu kennuttis akkamitti dhufe yaada san immoo gabaabsitanii adoonu kaastanii. Okay. Anini dhalootaaf guddinni kiyya. Churchi makani Yesus keessa guddadhe yaa wallo so anin tajajilu jireenni kiyya laftan gubbaatti lallabaa wangeelaa akka ta'u fedhii qabu cufa an kutaa 8 fidadhe yoo kutaa 8 baradhu onnee an qabu borkan ta'a akka namni jedhu kana uf keessa dhabe utuu deemu so wanni an uf duratti argu waaqa tajajilu Wanni an of duratti argu wangeela. So waaqayyo akka balabala waa'ee ba'a onne kiyya kan laale akka inni theology school ifaatti na ergu qara barbaade. Kutaa 12 fudhadhee waaqayyo na gargaare barkeenya sun namni dabaru baay'ee dhibaa school keessa nama 2 nama 3 dabra 4 dabra. Baay'ee jaba kolleejinis afuri shan injiin caalu totally as a nation akkuma biyyaatti nama kuma afuri diploma of degree nami dabru competition guddaa yes so waaqayyo na gargaare qabxiin an argadhe qabxii 3 tuqa 2 yesuni already degree sala seenu male already university in cufinu already bootano good Why one can have Finfinne Kotobe teacher training? Yeah, college Barsota Kotobe. Yes, so that actually demu barabane. Why ba an jamich wongela na kejurufi ba ye demu infene yani. Na matokot jira na America jira balacho jira ma ne dofisi asojata tole. Ni osudi hostel ya ballo rato jachufi ya ballo feture. Ni churches jarsa tore ni. Na ame demo maltenan jedhe so an wan kan demo mfene an onne kesso an dibin na jira tajajilan na jira yo taatelle theology school way demo male an akami lenji barnota basiso fudhachu dema an in argine no demo malte akana do fe asit waaqayyo na gargaare asit afam barada literature wow so yo baradu suni wayin kun kana waba yede guyya tokko ergembe okay fedhii malee dhufe yani so asitti do barachu jira maaltu ta'e kotobe makani Yesuusitti waldaa makani Yesuus kotobe yes kotobe achitti immoo durta fellowship college student achita ature so waan kan gaafi deeme qeessa boqa jedhani isa walaasa ennaan inni arganaa tajaajilu atmaali ati isa dhuftee na gaafate yaa walloo dhufe ani lallabaa wangeelaati waaqayyo immoo maaf akkinna masna fidan beeku ani immoo guyyaa tokko barsiisu jedheen ani ayyaamicha qaba so odo asin deemin by the way an tajaajila ko asit finfinne jala qabe kotobeetti wow wagala maffayo baradhu warri salarina qarshi mindana baasa ture amazing ma fede binda wonni borasuma hojjata okay asumatti yo graduate tolchite asumaan nurat taftawan jedhu rat xiyyeeffatanii wagala maffa jala qabanii so astaun sun immoo taane waaqayyo immoo onneen kiyya ballo ture already barnoot fixannaa yaaballoot warri church yaaballoona yaamte si barbaanna akkanaan already gara tajaajilaatti
Excellent. Seenaa guddaa. Isin immoo karoorfanne malee maybe karoora waaqaati jedhee kana namanu karaa literature sana keessa dhufuun keessan keessattuu tajaajilama keessa jirtaniif kitaabota barreessan kanaaf agam isin gargaareera jettanii. Ka literature tokkodha barnoota baay'ee pedagogy akkamis nam ergaa maal jennaan uumamni namaa wala fakkaata. So akkamiin pedagogy barnoota nama akkamiin barsiisuu dandeetta waan jedhu irratti barnoota guddaachee argadhe. Lammaffaa ani yoo as dhufu nami gara addaati bartooti gara lafa adda addaati dhufti. Lafa adda addaati kan cufa walta qabee an nami koo baadiyyaa dhufe. Fellowship kan leaderii ta'e yoo dur deemu yoo yaaballoo as dhufu an Finfinnee dhufu cheerchi tokko san hin beeku kama kan Yesuusi malee. Amma yoo amma tokkummaa bartoota kan dura yoo deeminaan jedhanu cheerchi dibiinis hin jira waan jedhu beektaa? Bakkaan Yesuusi dhala. Natti fakkaataa ture. So akkamiini difference adda nama beekte akkamiin fudhatte waliin deemuu dandeetta. Akkamiin waaqa waliin tajaajiluu dandeetta. Barnoota adda addaa akkamiin diltolchuu dandeetta. Pedagoojii jechuudha kana. Yes. Achimmoo barumsa leadership theology immoo dabalataan hin dhufe. Itoophiyaattis Keeniyaattis akka baratan. Waa'ee barumsa sana maal ture? Suniin duu yaaballotti galee yaaballotti gannaa 7 abbaa wangeelaa jedhamee achitti waaqayyoon haa kadhatanii wangeela achi jala qabee suniin duuba Misraayii Dimtsiis as dhufee baay'ee deddeebi'aa ture. Waggaa 3 moo waggaa 4 loqodaa Booranaatiin Lallabaa ture. Waggaa 3 akkana fakkaata. Yaaballo irra turu waaqayyo balbal naa bane Naayiroobii deemee akka baradhu. Naayiroobii yoo deemu theology fi leadership baradhe. Walti baay'ee na gargaari jecha. Asii already barsiisoma baradheera, theology baradheera, asii immoo leadership walti na dhufe akkana waaqayyo tajaajilan na deebise. Tiqabsiisii dhagaya. Galanni gooftaaf ta'u. Maybe amma achi keessatti akkana kaastan kanan barbaadu barumsi isin kaleessa baratan sun barumsi barsiisummaa, barumsi literature jira akkasumas pedagogy na barsiisummaa kun jira dabalataan immoo kan leadership jira dabalataan immoo kan theology jira tajaajila arraa keessatti wangeela barsiisuu wangeela lallabuu kitaaba barreessuu dhaloota leenjisuu keessatti bu'aa maal qaba akkamitti na gargaare because keessattuu value barumsaa tajaajila keessatti qabu dhaloota nu dhaggeeffachaa jiruuf dhaloota wal dhufaa jiruu fi muuxannoo keessan irraa kaastanii akkam na gargaare barumsi kun jireenya kiyyarraa tajaajila kiyyarraatiif akka nu kaastan fedha. Kiyyirraallee fuudhee kan dubbii waaqayyo irraa fuudhee Musee olaallu waaqayyo garbooma ganna 430 garbooma wanjoo suni ummata sunirraa cabsuuf gumii Israa'el ka Gibxi gubbaa jiran jireenya achi jiran sun jijjiiruuf lammeessoo Pentateuch kitaaba Musee shanee suni akka inni barreessu ta'u barreessa akka inni ta'u akka inni barreessu isa dandeessisuuf number 1 nama dur taa'u ta'ee akka inni achi bilis warra kan baasu kaan immoo kitaaba kanas akka barreessu isa duratti argee qaraa fiixee waaqayyo Musaa Gibxiitti erge ganna 40 mata isaa hojjate intellect mind jireenya isaa barnoota Gibxii barate ganna 40 sagaleen dubbii waaqayyo maan jedhu beekumaaf qarumma lafa Gibxii cufa hin barateedha ganna 40 kun maal jecha dandeetti inni hegeri kitaaba Pentateuch barreessuu danda'u kana waaqayyo Gibxiitti si barsiisa. Dursee qopheesse. Lammeessoo kaan ammoo onneen isaa achi graduate tolchee baay'ee Museen baay'ee ol ka'aa ture. Inni nama ijjeechan jalqabe tajaajila. So atamma baay'ee beekumii kan kee kamataa onneetti gad simbuuna jedhee lafa gammoojjiitti si geesse Yuutor University galche beetta ganna 40. Ganna 40 mataa isaa Gibxiitti hojjete ganna 40 Yuutor lafa gammoojjiitti hojjete tajaajila immoo ganna 40 iskennisiise. Ganna 80 jireenya Musee hojjete. Ganna 40 carra tajaajilaa kenneef. Waaqayyo yoo waan tokko keessa nu taakkisuu fedhu karaa adda addaa keessa nu deemsisee nu barsiisa nu jaari jecha. So yoo amma of ilaalee jedhu yoo kolleejii barsiisaa deemu suni ani gara herreg waaqatii waan gargari ba'e ufse'a. Waaqii waan dogongorise
Waaq maal maafasna geessite onne keessa onne atana gootte lallabaa itti onne keessa na guutte akkan lallabuuf tajaajila wangeela akkanaa sa'u kanaana yaamte amma moona dhiicha barsiisaa kolleej akkamasitti na ergaa jechaa ture deemuun anachi deemu kun immoo jireenyi kiyyaaf relationship har'an qabu tajaajila har'an qabu nam waliin church adda addaa waliin baay'ee waan iddoo achi keessa fudhadhe Kalabeso leadership and already tajaajili kiyyaa waan hedduu walti jira so training baay'ee baballa church leaders kenna eessa argadhennaan barnoota kan keessa argadhe theologically lallabii barnooti kun cufti kan keessa walti dhufa so waaqayyo gar inni itti nu baasu odoo qaraachiin hin ba'in jireenyi kennaa barnoota adda addaati uf qopheessuun feesisa by the way hagi at nam jaaru dandeettu hagu fi jaaramtu qof hagi at wanamatti dandeettu hagu fi dhageettu qof hagi at nam wabeessisu dandeettu hagu fi beettu qof jechama keessan tokko fudhadha yaa waan okkoteen hin qabne mooqaan hin fuudhe sisan irratti jechuudha waan okkoteen hin qabne mooqaan hin fuudhe namni duwwaan inni ta'u ani waaqina yaamee ufiifuun hojjetamne waan guddaa hojjechuuf kanaaf hojjetamuu qaba dursee iqraafiite Yesu Kiristoon warra kana odoo duniyaatti hin ergine ganni sadiif wadakka qophees ganamaa galgala barsiisa ilaalcha warraa irratti qalbii warraa irratti qabbii warraa irratti herrega warraa irratti world view warraa irratti sigalee communication jireenyi warraa hin jijjiire hin gargalche waa afur jedha yoo hedduu warra kanaan otoo hojjetin ka qaraafiite divine calling yaamicha olii lammaffaa barnoota ganamaa galgala barsiise Yesu Kiristoon odoo hin ergin sadaffaa lama tolche erge waan barsiise kana go and just test laalame it's not about storing the knowledge walta qabu qofaanit warri gari waan inni ta'u hagamale wa dubbisa hagamale already they have a lot of papers but they are not practical sigale askeessa qofa jira gadimbuun indal kun immoo nama injijjiiru gadimbuun qaba beekumu qofaaniti beekumi kan kenama tokko sefeesisa exactly maal baradhee jedhi ilaali warri gari sagalee waaqayyo baay'ee barateera warra dubbisu akkan hin dubbisan jedhe akkan hin barsiisan jedhee jechuu barbaada malee ufii hin barsiisu quba namatti qabu malee uf ilaalu kaan immoo practical ministry kaan immoo ududu waaqati hafuura waaqati waa'ee barnooti kan keen jijjiirra hafuuri waaqa jijjiirra exactly that's it jaaramu si feesisa apostles waaqayyo warra is waliin jiru warra duniyaa jijjiira kana waan afur waan kanaan jaare excellent yaamichaan jaare waamicha barnoota leenjii sadaffaa practical erge test abrafa udut hafuuri waaqayyo odoo isan raggadin bu'een jedhe luqa boqota diddami afur qajeeltu afurtam sagal kanarraa dhageettan abbaalleen ka abdii isanii gale gubbaa kana hafuur irre ududa hafuura uffattan malee hin ba'inaa jedhe hojii ergamtoota boqota tokko qajeeltu 8 hafuuri waaqallee isanirra gabbu'a hafuuri waaqa warra konfiraansii irra gatin bu'uun hafuuri waaqa warra karaa gubbaa deemu irra gatin bu'uun isanirra gabbu'a jedhe ka Kiristoon dubbate warra ganni sadiif wadhakka barate warra ergamee waan ergaa sunii seexanii nama keessaa yoo ba'u ka arge warra kanaan jedhe isaan amma hafuuratti isan feesisa barnoota qofaaniti hafuura waaqa ayyaana wayyicha excellent kanaafuu waan afur raawwattoota keenya akkasirratti yaadatan immoo feena waamicha waaqa waamichaan duuba immoo leenjii barumsa dubbisu barachuu qophaa'u warri gari amma waal jedhu warri gari jira warri gari warri barnoota barbaadu waaqayyoon muudeera waaqayyoon waliin jira waaqayyoon akkan jedha waaqayyoon jedheera waaqi kannaan jedheera waaqi kannaan jedheera theology nam gogsaa maa jedhu seesan irratti fetiqooshi theology waan theology kuni is matters jireenya kan kee ka waaqu waliin jirutti yosi gosselle yosi jiiselle
Malee theology chabi. Theology sababa ngoda tini. Theology barnoota theology beekta barnoota. Karaa biyyoota laalte kan amanin illee barachuu danda'a theology. Sure. Barnoota. Study akajedhan kan study about God. Waa'ee waaqa barachuu. By the way, yoo waaqayyo si yaamin theology baratteef lallabaan taatu. Warri garii jiru. Yes. Warri garii jiru warri yaamamin ka theology ufuma guure irra taa'u. Ka waan kan cufa Greekin Hebrew gargar hiike sittima. Warri kun ammoo jireenyi waan kan waliin hin jiru. Yaamichan qabu. They are not committed. Warri kun ni ufiille waan ba'u ummata waaqa kalli church illee waan ba'u warri kun. Gonni guddaan tokko maan yaamicha. Yaamicha the burden, divine calling. By the way, theology feet seni kan argachuu hin dandeettu. Exactly. Oli dhufa kun waan. Kun oli waaqa bichaa irra. Paawulos mara kudhanii ja'a akka herrega waaqaa jedha. Ergamaa Kiristoo akka kayaamame Paawulos jedha. Fedhii waaqayyootiin jedha. Fedhii Paawulosiin an fedhii kiyyaan hin yaamamneedha. Even fedhii kanisaa cheerchitiin yaamame hin jedhu. No. Waaqayyoota na yaameedha. Yesu Kristo akka guddisu. Is akka lallabu. Wangeela akka lallabu. So, yaamichi kenna cheeka tolchuun feesis karaa fi theologiin baay'ee gaarii. Theologiin baay'ee gaarii. Nami yaamamin, nama yaamicha hin qabne, nam barcuma barbaadu, warra kan harki yoo seene balaa. Balaa. Nu gargaari ennaga. Warri garii barcumaa barata. Maqaa barata. Barcumaa barata. Maqaa barata. Siigalee. Warri kanaa theology yoo harki seenu warri kun balaa. Warri rakkoo fida bala fooyyamnuu fidu. Kanaafuu dhaggeeffattoota keenya daawwattoota keenya waan arfan sana akka hubattan barbaanna haala yeroo keenyaatiin wal qabatee gaggabaabsuu fi waamichi waaqarraa ta'ee calling isa jennu divine calling lammaffaan namni erga waamicha isaa adda baafatee barumsa barbaachisaa sadaffaa immoo nama sana gooftaan inni erga baratanii taa'u otoo hin ta'in deemanii apply gochuu kanaafuu wangeela hojjedha lallabaa ergama sanaanii afuraffaan immoo yoo baatan immoo qofiin baay'inaa humna waaqaa fudhadhaatee is waliin baa. Eyye ni amanna humna waaqa keenyaatti ni amanna kuma jette farfattoon Raahel kanaafuu humna isaa waliin habaanu qof deemuun qabnu galanni gooftaa keenyaaf haa ta'u gaa kun gorsa guddaa dhalootaaf tajaajiltoota wangeelaatiif gaggeessitoota waldaa kiristaanaatiif warra nu dhaggeeffatan hundumaa fi mee gara gaaffiitti aanutti ceena. Woyyuu Holistic Media amma gaa waaqes hin gargaaree kitaabota garagaraa saddeet dhalootaaf eebba ta'u gumaachitaniittanii dhalootaaf kun ergaa guddaa dhalootaaf bu'aa guddaa dhalootaaf immoo galtee guddaa inputii guddaa galaa jireenyaa boruuf ka ta'u an personally baay'ee irraa eebbifameera waaqee baraaf jireenya keessan haa eebbisu jechuu fedha egaa mee kallattii gara kitaabota kanaatti tokko lama sadi jennee aduun dhufin hin qalatti maaltu isin kakaasee kitaaba barreessuu akka jalqabdan isin godhe steepiin jalqaba waaqee akkamitti gara ba'aa kanaa gara tajaajila kana gara hojii guddaa kanaatti akkamitti isin fide maaltu isin kakaase akkamitti jalqabe hojiin barreessuu kun yoo amma waan kana deebi'ee akkan of duulaalu kitaaba barreessuu jalan qabne kitaaba dubbisuu jalqabe great kitaaba dubbisuu kun bare yoo yaaballo jiru kitaaba gar inni jiru barbaade dubbisa gaazexeen irraa nafuu nama kadhadhee kanaan dura baay'ee experience nan qabu baay'ee nama dinqisiisa spiritual magazine kan yoo argu adresi warra kan yoo argu warra kan cufa barreessa waan dubbisu kan naa ergaa'edha warra damadii kanaani baay'ee kitaaba hedduu ankara posta beetitiin argadhe yaaballo odo jiru so dheebuuf beela hagan qabne kawa dubbisuutti na seene qara odo ollaan bayini so yoo waan kana dubbisu amborwa barreessa jedheen dubbinyi beela fedheebu dubbisuu wa barachuu fedhu sunuma already akka quufuu danda'uuf sunuma wa barbaadaa ture so wa barreessuun ko achi jala qabee jedhee herrega kitaaba adda addaa yoo dubbisu waan jedhu achirratti namii wa barreessu gaarii akka dansaa namii wa barreessuu danda'u nama akka dansaa wa dubbisu anammoo hin dubbisa hin barreessi jedheen dubbinye waaqayyo immoo qarumaa fiixee marro kanana duratti argee fi kanaan jalna qabsiisa dubbisuun barreessuu dursaa jechuudha by the way nama qajeelchee waa dubbisu hin ta'in qajeelchitee waan barreessite nama qajeelchee waa dubbisu hin ta'in qajeelchitee waan barreessite
odoo wabarreessuun ka'in an dubbiseera jedhuuf gaafadhu. Maan jennaan ila ergaa bilchaa'e, ergaa itite, ergaa bal'aa, ergaa ganna dheeraa namittiin warra fudhachuu danda'u. Kanami karaa adda addaatiin for example waa'ee Iyesuusii nama hedduutu dubbachuu jira. Namni dubbachuu jiru kun immoo hedduun isaa akka tokko hin dubbatu. Kan dubbachuu jira waa'ee Iyesuusiiti. Kulleen hin dubbatu, kulleen hin dubbatu, kulleen hin dubbatu, kulleen hin dubbatu, kulleen hin dubbatu. Gad fageennan bal'innaan waan Iyesuus kan dubbisuuf barachuu si feesisa. Exactly. Si galee barachuu si feesisa. Kanaaf Iyesuusinuu ganna sadiif waan akka nama barsiise. Yoo hin baratin hin dandeettu. So karaa fixe suniin jalqabe suniin duuba Waaqayyo na gargaaree tajaajila keessa eegiseen duuba nama akka wabarreessadhe takka herrega hin beeku. Waa'een kun natti dhufu jalqabe amma barreessi waa'ee jedhu. Amma garuu guyyaa barreessu. Yennaan guyyaan barreessu kun dhuminaan karaa fiixee amma magaziinii adda addaatti jira. Spiritual magazine kafaan Amaariffaa. Kan irratti barreessuu qaba. Artikilii gara 17 akkana barreesse ture. Jechaan gannardhaa almost 30 dura baay'ee like hiwot matseeteedhama baay'ee achirratti barreessa. Nami achirratti already publishing achirratti hojjetu tokko waan jedhe baay'ee na encourage. Atini kan barreessummaa Waaqayyo sii kenneera. Ani immoo fudhadhe waan suni. Waan suni fudhadhe amma tajaajila kan jeessa odoo jiru barreessuu akka malee already ba'aan na seene. Waaqayyo na dubbachuu jalqabe. Kanaan duuba an ammoo dhibame waan hin jedhe ani qubee hin baranne beekta baay'ee gadda qubee waan hin baratiniif. Sila qubee hin barreesse baay'ee natti tola. Qubee generation inni isiniif jira. So afaan Amaariffaa kun na dhiba. Akkamiin an afaan kanaan barreessa afaan kana waa'ee saadisiisaa kun na dhiba. Waaqayyo immoo barreessinaan jedhe. Already jalqabee karaa fiixee abbaa mul'ataa kitaaba jedhu. Gannardhaa almost 13 duratti. Isa barreessee Waaqayyo na gargaaree kitaaba kan baay'ee jaalatame. Amma maraa 12 maxxanfame kitaabi qaraa suni. Mara 12 ammas gabayaa gubbaan jiru. But it's very touchy. Nami baay'eetiin eebbifame karaa kanaan gara wabarreessuutti. Akkaataa kanaan hojiin barreessuu, hojiin ergaa gurguddaa kana dhaloota biraan ga'uun kun jalqabamee jira. Egaa kanaaf guddoo waa galateeffannaa. Kennaa akkasii isinii kennee, humna isinii kennee, ogummaa isinii kennee, inni kennaa gurguddaa kana karaa keessan immoo dhalootaaf eebba godhee nuu kenne galanni isaaf haa ta'u. Isinillee Waaqa isin eebbisu. Mee achirra immoo dhaabattanii keessattuu waan tokko nu kaastan. Namni qajeelchee waa dubbisuu hin dandeenye, qajeelchee waa barreessuu hin danda'u. Egaa amma dhaloota baay'eetu gara waa barreessuutti dhufu jira. Reefu amma dhalooti baay'een dammaqee gara sitti dhufu jira. Egaa amma dargaggoota baay'ee nu dhaggeeffachuu jiran, warri barreessan baay'ee nu dhaggeeffachuu jiran, warri ba'aasaa qabanullee jiran ifirraa kaatanii muuxannoo yeroo dheeraa qabdu, muuxannoo yeroo dheeraa qabdu, muuxannoo yeroo dheeraa kanarraa immoo kaatanii dargaggoota warra gara tajaajila barreessuutti kitaaba maxxansiisuuf karaa literaaturii kanaan guddachuuf fedhii qabanii fi gorsa 2-3 tokko bee tokko 2-3 waan isaanii jechuu barbaadu. Karaa fiixee nama wabarsiisuun duratti odoo ofii barachuu dursine. Wabarsiisuun dura barachuu nu feesisa. Wanama garsiisuun dura waa arguu nu feesisa. Nama qopheessuun dura qopheeffamu nu qophaa'uu nu feesisa. Nami waan beekne wanam beeksisuu hin danda'u. Nami waan argin ammallee wanam garsiisuu hin danda'u. An baay'ee Waaqa galata galcha. Hafuura hedduu nami wabarreessuu fedhiin kun ka'isiisaa baay'ee nama hedduutti ammoo barreessuu fedha. Waa'ee kan baay'ee jaaladha. Waaqayyo baay'ee galateeffadha. Haa ta'u immoo dhaamsi guddaan an qabu karaa fiixee odoo jarjaruu baanne. Odoo jarjaruu baanne. Aannan miin yoo bulee hin hammaatu. Waan hammaatu fakkaata. Itittuu ta'a. Gatiisaa dabala. Gatiisaa dabala. Itittuun kullee yoo turee xiqqoo chochoo waan si ta'e hin hammaatu. Dhadhaa keessa ba'a. Malee baaliin isaa dabalaa ma bula? Itittuun kun dhadhaa qofaan itti waan hedduu kee jira. Areerri jira. Areerri jira. Jiraatti fufa. So kenni nu kee jiru kan beekumaan turtiin kadhaan barroota adda adda dubbisuun yoo waan kana seenne waan qabatama qabu guddaa
barreessuu dandeenya waan jedhu. By the way, barreessinee fi kitaabii kennan dubbifamu. Lammeessoo waan dubbatu kana ili kennu qofaan yoo laalu waan gaariidha. Maan jennaan for example waa'ee Yesuus naan dura namitti dubbate. So waa'ee Yesuus kanaa gala qofa namatti odoo hin himin nama dhibii ka inni galee fi waa'ee Yesuus barreesse. Waa'ee kan ka isa halle fudhachuu feesisu. Sharing, you know. Namni hedduuni waa'een kitaabii kiyya kun adda ta'e namni dubbisuu danda'uu fi baay'ee durii dubbisee qofan jedhu ammas ta'ee dubbisa. It's a lot of reference. Bal'inaan namni kitaaba kiyya kan dubbisu maali? Ilaalchi kiyya qofan fudhatu. Nama hedduutti keessatti haasa'a. Nama hedduu jechoota nama hedduu ilaalchi nama hedduu muuxannoo nama hedduu qarummaa nama hedduu gorsa nama hedduu dandeetti nama hedduu muuxannoo nama hedduu as keessa jiisa. Kun maani ergaa kee jabeessa. Kun maani barruun kan kee wanni ati barreessitu akka namni hedduu birra qabuu danda'u irree ta'aaf dandeetti ta'aaf. Yoo immoo hubatte qofa jejjetteette dandeetti hin qabu. Wanni sun irree hin qabu. Guddoo nama seenuu hin danda'u. Yaada nama tokkoo qofa ta'e. Yaada nama tokkoo qofa ta'e bilchaataaniiti. Anda inni ta'e qofa ta'a bayyee inni ta'u. Kanaafu balansi diin ta'u. Yoo walitti dhufnee walitti qabne tokkoo lama naan jettee araafi ta'aa dubbinyu. Dubbisu. Odoon barreessin hin dur nama dubbisu haa taanu. Lammaffaa yoo cufu nama barataa taanu wabarachuu. Just advancing. Bal'isee ilaalu. Bal'ichee ilaalu. Sadaffaa kan kee akka odoo kan kee barreessu jalan qabin kabarraa dubbisi. Kitaabolee waliin jiraan. Kitaaba nama adda addaa walitti qaban laal bitaa mirgisa laal abrasso namirraa baradhu. Yoo barreessitam kitaabii amma as taa'u kun kitaabii amma barreessu kun inni anan na qofaa miti nama hedduutti laale kanirraa kun oduu kan ta'eewo nama cufirraa waan baradhu qaba nama cufirraa maal ta'e baradhu. Kibaabulerraa ibidda fudhatanii. Jawaabulee. Kibaabulerraa nama guddaa bulerraa muuxannoo guddaa fudhatu. Kanaafuu muuxannoo experience share godhi. Kan fudhadhu. Siigalee ammallee yoo waan barreessitu kana na qofa beekan jedhin waan ati hin beekne namni hedduu waan beekuu qaba. Exactly. Siigalee waan hedduu keessa wanni ati beektu waan xiqqaa. Ani amma barreessu malee awwaan cuuf beekaa awwaan cuuf no awwaan tokko hin beeku. Waan waaqina nabeessis keessaa waan gal keessaa nama dhibii qooduu jira areeruu jira malee beekumi kiyyi garsiisuuf miti. So marroo kanaat humble spirit onne cabxe. Nami cuuf barreessu malee wanni kenna. Siigalee kenna. Yoo ba'aa kanan qabaatiin nama tolchee fi waan tolchitu taate nama barreesse fi waan barreessitu taate. By the way, university hedduu deemi warri waan gurguddaa baratetti jira institution hedduu keessa. Maaf hin barreessin warri kun? Maaf hin barreessin? So ba'a. Passion, burden, yoo wanni kun si keessa hin jiraatin nama tolcheette waan si malle keessa hin seenin waan jedhu qaba. Akka ebaloo sirbaanii morma nama jallisaa jedhani. Akka ebalootti jechuun hin ta'u. Akkuma keenyaatti akkuma waamicha keenyaatti. Kanaafuu inni waamicha jennu kun asis jira jechuudha. Daaseen. Waaqayyo waan kana maali? Na waameera. Na waameera. Erga naa kenneera. Ba'aan na keessa hin jira. Waan kanaan laalachuu mallee. Woyyuu Holistic Media. Jaalatamtoota daawwattoota Woyyuu Holistic Media sagantaan gaaffiif deebii hojjetaa wangeelaa Tsagga Aab Baqqalaa waliin taasisnu kutaan itti aanee jiru sagantaa keenya dhufirratti isiniif dhiyaata. Agadhumaatti nu waliin turaan affeerra keenya jaalalaati. Ammasitti miidiyaa keenya kana dhalootaaf hiriyoota keessaniif sheer godhaa isiniin jenna. Horaa bulaa. Woyyuu Holistic Media.